deebii nama gaddisiisuudha. Tarii walitti mufachuu jara lamaaniitiif sababa kan ta'e manguddoowwan deebii akkamii qabatanii dhufan wanta jedhu shakkii garagaraa. Maskiin gaafiiwwan garagaraa maatii Mular gaafachuunis ifaan ifatti dubbatamaati jira. Gaafii akkamii gaafatti? Mulariin duraan dursee ana dura jaalallee biraa qaba. Jaalalleen inni qabu maatii bira dhuftee isinii wal barattee maatii Mularii yeroo ammaa kana ija keessa wallaaluudhaan deebii kana akkamitti deebifna jedhanii cinqaa cimaa keessa seenutti jiru. Maatiin Mularis waa'ee maskii irraa wantoota tokko tokko gaafatan. Maskiin amma dura jaalallee biraa qabdi, nama biraatitti heerumuudhaaf waadaa galtee jirti. Dubrummaa isii yookaan maskii fi Mular maal irraa kaate? Manguddummaan maatiin Mular gara Yaabeellootti gara maatii warra maskiitti deeme maaliin deebe? Maatiin maskiidhaa manguddootaaf deebii akkamii kennan? Tarii deebii santu Mularii mufachiise moo rakkoo biraatu jidduu isaanii jira? Jaalalleen Mular kan yeroo dheeraadhaaf dhokattee turte yeroo ammaa kanatti bayuun Mular abbaa manaa kooti namuu itti heerumuu hin danda'u jechi jedhu eessarraa dhufe? Eenyutu duubaan jira? Rakkoowwan uumamanii amma wal dhabbii isaaniitiif taate kana jidduu eenyutu jira? Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaa daga qaxxaamuree tulluu qaarii isinaa dhaqqabu guyyaa har'aa waa'ee dhimma walitti mufannaa maskii fi Mular irraa waa tokko tokko qabxiiwwan qabatama wajjin isiniin jechna. Miidiyaa irratti yeroo ammaa kana namoonni wantoota garagaraa jechuutti jiru. Wanti jedhamu kun dhugaadha moo soba? Qabxiiwwan ajaa'ibsiisoo kaasuudhaan daqiiqaawwan muraasa wajjin turra. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Gara qabxiiwwan ijootti dabruudhaan duratti waa takka lama jechuun jaalladhe. Ilmi namaa jireenya lafaa kanarratti marsaalee jireenya sadi keessa dabra. Inni duraa marsaa jireenya ilmi namaa gara addunyaa kanaatti dhufuudha. Marsaa jireenya ilmi namaa gara addunyaa kanaatti dhufu jechuun guyyaa dhalootaati. Dhaloota keetiif ati ga'ee tokkollee hin taphattu yookaan hin gumaachitu. Fedhii maatiiwwan keetii fi fedhii waaqaatiin, fedhii rabbiitiin gara addunyaa bal'oo fi addunyaa cinqii kanatti dhufta. Achi keessatti ati gammaddus gadditus wanti gootu tokkollee hin jiru. Addunyaa kanatti marsaa lammaffaadhaa kan fedhii keetiin ati itti yaaddee hawwii kee galmaan gattu marsaa fuudhaa fi heerumaati. Gaafa umriin kee waggaa 15 irraa ol dabre irraa eegaltee fuutee yookaan heerumtee jireenya gaarii abbaa manaa kee wajjin ilmaan horattee jiraachuudhaa hawwiin sammuu kee keessatti mataa kee keessatti uumama. Hawwii sammuu kee keessatti uumame kana immoo galmaan ga'uudhaaf carraaqqii garagaraa godhatta. Yoo carraaqqiin kee tole Rabbi irra si milkeessee nama yaadde san wajjin jireenya godhattee ilmaan horattee bultii bareeda jiraachuu eegalta. Kana irratti gaafa namoonni wal hawwan lamaan walitti dhufan aruuza yookaan cidha isaanii godhatan firoottan maatiin ollaa fi akkasumas addunyaan siif gammada. Gammachuun guddaan gammachuun ol aanaan ammoo keeti. Achi keessatti rakkoowwan hedduun bu'aa bayiin hedduun si mudachuu mala. Bu'aa bayiiwwanii fi rakkoowwan si mudatan kana hunda obsaan dabarsuu fi liqimsitee yookaan ciniinnattee bira taruun dirqama keeti. Marsaan lammaffaa isa kana fakkaata. Marsaan sadaffaa fi marsaan dhumaa jaalattus jibbitus isa sirraan oolleedha. Egaa marsaa sadaffaa kana keessatti fedhiin tee wanni taatu takkalleen hin jirtu. Fedhee kan dachii kanarra si uume Rabbi, dachii kanarraallee kan sin oofu Rabbi jechaadha. Egaa fedhii isa sadaffaan kun marsaan isa sadaffaa kan namuu sodaatu kan nama irraayyuu hin oolle marsaa isa du'aati. Namni kamuu addunyaa kanarratti hin waaru. Addunyaa kanarra yeroo kontiraata ta'eef amata 20 30 50 60 100 150 jiraachuu kan dandeettu. Kun ammoo jireenya kontiraataa jedhama. Gaafa guyyaan kontiraataa kee dhumate addunyaa tanarraa deemuun dirqama keeti. Guyyaa sanitti eenyummaan illee hin gammadu. Maatiin kee, firoonni kee, hiriyyaan kee, obbolowwan kee hundi hattan diinni kee illee guyyaa san sitti hin gammadu. Hunduu gaddaan addunyaa kanarraa si gaggeessa. Feetu qabaataa feete taataa feetu biliyeenara tiriileenara
feetateetaa wanti ati addunyaa tanarraa galtuun uffata qal'oo haphii adii san duwwaadha. Garuu wanni hirraanfachuu hin qabne tokko yoo jiraate amalli kee, dalagaan kee, hojiin kee tolaa fi gaariin ati oolte akkasumas badoominniif ati oolte si wajjiin deema. Kanaaf yeroo addunyaa tanarra jiraannu wanta gaarii hojjechuu osoo baay'ifnee jechuun jaalladha. Egaan kallattimaan gara qabxii keenya guyyaa har'aatti dabran. Yeroo ammaa kana maskii Mangee fi Mular addunyaa kanarratti jaalala isaaniitiin beekamaati jiru. Hedduu namoonni miidiyaa kanarratti Maskii fi Mangeen jaalala bareedaa, jaalala nama inaafsisu akka qaban beekna. Garuu jidduu kanatti wal fuudhuudhaaf karoora godhatanii ifaajee yeroo dheeraadhaa xaarii yeroo dheeraa wajjin godhan irratti biyyoota garagaraa irra taa'anii wal hawwaa turan irratti rakkoon xinnaan wayii jidduu isaaniitti uumameeti jira. Rakkoon isaan jidduutti uumame kun hoo maali? Akkamiin furamuu danda'a? Maal irraa kaate? Wanta jedhu wajjin ilaalla. Egaa jireenya kee keessatti rakkoowwan gurguddoon xixinnoon akkasumas wantoonni garagaraa si mudatan tarii waaqarraa dhufuu danda'u. Tarii dogongora ati yookaan inni uumeen dhufuu danda'a. Dogongoroota addunyaa tanarratti nu mudatan yookaan uumaman kana akkamitti bira dabaruu dandeenya? Bifa kamiin jaalalli keenya akka hin moofamne, akkamiin wal dhabbiin akka jidduu keenyatti hin uumamne goona? Wanta jedhus laaluun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko rakkoowwan hedduu xixiqqoo ta'an kan karama salphaadhaan fixuu dandeenyu sammuu keenyatti baachuu dadhabnee guddisnee exaggerate goonee namoota garagaraatiin ga'uudhaan marii garagaraa irratti godhuudhaan homa xinnoo guddisneeti wal dhabbiin jidduu keenyatti akka babal'achaa deemu akkasumas namoonni wal jaalatan walitti akka muufataa deeman goona. Yeroo mufawunnoon yookaan wal dhabbiin xinnoon uumame gara namoota sadaffaatti dabarsuudhaan duratti dursa taa'anii waliin marii gochuun hedduu barbaachisaadha. Marii gabaabduu daqiiqaa 5 fi 10 keessatti gootee ati isin lamaan fixachuu dandeettan namoota sadaffaadhaaf geessinee wanti sun dubbiin sun guddatee gara wanta biraatti babal'ata. Namni ollaadhaa yookaan firri kee yookaan hiriyyaan kee jidduu keessan lamaan seennaan dubbii haaraa sitti qotaa, wanta haaraa sitti uumaa daangaa yookaan boordara siif baasaa. Ati kana bira ittiin dabrin, atis kana bira ittiin dabrin wanta jedhu daangaa siif sararaati deema. Daangaan sun ammoo wal jaalala keessatti yookaan waliin jireenya jaalalleewwanii keessatti rakkoo uumaati dabra. Sababni isaas namni tokko dogongoraan daangaa san itti dabruu danda'a. Walumaa galatti namoonni wal jaalatanii waliin jiraatan daangaa yookaan boordara walitti dabruu hin qaban. Wanta hunda mariidhaan wanta geggeessaniif kan jiraatanis waliin onnee takka keessa mana takka keessa 2 in 1 jedhanii akka jiraatan dagachuu hin qabnu. Egaan namni tokko lamaan jedhanii waliin jireenya isaanii gabaabsanii mi'eessanii jiraatu lama daangaa yookaan boordarri yookaan asbiranatti hin dabrinii gaafa godhatan karama salphaadhaan gaafa namni tokko mucucaatee sarara diimaa san bira dabree wal dhabbiin dhufa jechaadha. Wal dhabbiin kun akka hin dhufneef dursa taa'anii waliin mari'achuu, marii isaanii ollaan akka hin dhageenye, namoonni aanaa isaanii akka hin dhageenye gochuun hedduu barbaachisaadha. Meegaa ammas gara qabxii cimaa isa dhufeetitti dabruudhaan dura waa'ee maskiidhaa waa tokko jechuun jaalladhe. Maskiin akkuma armaan dura beektan beeksisoota garagaraa hojjechuudhaan beekamti. Yeroo ammaa kana ammoo haala gaariidhaan beeksisoota garagaraa biyyoota keessatti manneen aadaa uffataa, manneen nyaataa akkasumas iddoolee garagaraatti manneen akka meeshaa gurgurtaadhaa, meeshaa farnichara siree fi garagaraa kanneen hojjetan beeksisuudhaan beekamti. Ittiinis amma yeroo ammaa kana akka gaariitti hojii irratti bobbaateeti jirti. Yeroo maskiin hojiiwwan akkanaa kana nuuf qabattee dhuftu, hojiiwwan isiin qabattee dhufte kana wal jalaa fuudhuudhaan sheer gochuudhaan diyuut goonee irratti hojjechuudhaan akka maamiloonni isii hundi argan akkasumas namoonni isii hin hordofne hojii isii kana arganii akka bira dhaabbatan, hojiin isii kun akka fiixa ba'u, namoonni isii hojii kanarratti bobbaasan kafaltii kafalaniif yeroo hojiin isii kun milkaa'e kafaltii bareeda akka itti argattu beekuudhaan viidiyoowwan akkasii isiin hojjettu wal jalaa fuunee irratti hojjechuudhaan akka beeksisa goonuuf isin gaafadha. Sababni isaas jabaa ofii, hayyuu ofii, beekaa ofii, miidhagaa ofii abbatu jabeeffata. Maskiin hojiiwwan
hedduu nama gammachiisan nama boonsan waa'ee oromummaa irratti aadaa Oromoo irratti uffataa fi wantoota Oromoon qabdu ifaan ifatti dhaabbata ofii bareedinaa fi miidhagina ofii fayyadamuudhaan yeroo hedduu nu beeksisaati jirti. Akka aadaan Oromoo sabaaf sablammii biratti beekamu uffanni aadaa Oromoo bira dabree sabaaf sablammii jaalatee uffatee ittiin boonu ittiin bashannanu gochuutti jirti. Mularis yeroo ammaa kana itti makameeti beeksisa san keessatti ga'ee guddaa taphachuutti jira. Jaalalli isaanii oowwan kan halaalaa yeroo dheeraa waliif qabaachaa turan gaafa isaan beeksisa irratti akkasitti bashannanaa wajjin beeksisan hindiidhamu namoonni kun Oromoodha nama jechisiisa. Hedduun keessan jaalala isaaniitti hinaafaa akka jirtan abdii shakkii tokkollee hin qabu. Egaan shakkii gochuu dhabuun kiyya maalirraayi yeroo hedduu komantii isaaniif barraa'u akkasumas namoota isaan hordofuu haasaa isaanii yeroo komantii garagaraa kennitaniif yookaan kenninuuf argaatiin jira. Achirraa ka'eetiin jaalalli isaanii nama hunda inaafsisaa akka jiru hubadhe jechaadha. Egaa jaalala namaatti inaafuu duwwaan bu'aa tokkollee hin qabu. Wanni guddaan nurraa eegamu nutis akka isaanii ta'uudha. Jaalala hiriyaa kennaaf yookaan abbaa manaa kennaaf qabnu bifa isaanii kanaan cimsannee itti fufuudha. Jireenyi kennas akka jireenya isaanii kana akka bareedu gochuun akkuma isaan hojjetan kanatti kabaja isaan waliif godhan ilaalcha isaan waliif qaban iftoominaan waliin marii isaanii kana laallee nutis akka isaanii ta'uun hedduu barbaachisaadha. Egaan yoo akka isaanii kanatti walitti dhihaattee waliin haasoftee hojii akka isaanii hojjetan kana hojjette wal jalaa dhoksuu fi waliin marii gochuun bifuma kanaan cime jaalalli nama kamiituu itti cimaati baay'ata guyyarraa wanni haaraan jidduu keessanitti uumamaati deema. Egaa wanti kun akka cimuuf jaalala keessan akka dabaluuf wal kabajaan keessan akka dabaluuf jalqaba akkuma jalqaba irratti jedhe marii namoota gochuudhaan duratti teennee nuti wajjin mari'achuudha. Maaltu sirraa dhabame maaltu narraa eegama maal sii gochuu qaba ati hoo maal naa gochuu qabda wanta jedhu kana teennee waliin mari'achuun barbaachisaadha. Tole erga kana jenne gara qabxii ijoo arra dhufeetittiin dabra. Manguddummaa isaanii irratti maaltu mudate? Maatiin marra maskiidhaa manguddoota Mular kan gaafiidhaaf dhaqaniif deebii akkamii deebisan? Deebiin isaan kennan deebii nama gammachiisaadha moo deebii nama gaddisiisuudha? Tarii walitti mufachuu jara lamaaniitiif sababa kan ta'e manguddoowwan deebii akkamii qabatanii dhufan wanta jedhu shakkii garagaraa nama keessa buusa. Irra hedduun keessan baga gammaddan maskii fi Mular baga gammaddan baga guyyaa kana geettan manguddummaa keessan agarree jirra dubbiin keessan taatee jirti galma geettee jirti jettanii shakkiidhaan namoonni hedduun viidiyoo garagaraa hojjetaati jirtu. Eewa hawwii bareeda isin jaraaf qabdanis na agarsiise. Namni kamuu nama akkatti wal jaalatee wal kabaju kanaaf hawwii bareeda hawwii gaarii qabaata. Namni gaafa afaan keessa walitti hin buune namni gaafa wal dhagayuu didu namni gaafa fuula guuree hidhii rarraasee wal bira taa'u yoo laalan namatti hin tolu. Garuu gammachuu bifa akkanaa kanaan namni gaafa wal bira taa'u hundi namaatu gammachuu waliif hawwa jechaadha. Egaan manguddoonni gara yaabeellootti erga deemanii turtii guyyaa sadiitiin booda deebii akkamiitiin gara maatii Mularitti deebi'an wanta jedhamu kana laaluun ammas hedduu barbaachisaadha. Maskiin gaafiiwwan garagaraa maatii Mular gaafachuun isii ifaan ifatti dubbatamaati jira. Gaafii akkamii gaafatti? Mulariin duraan dursee ana dura jaalallee biraa qaba jaalalleen inni qabu maatii bira dhuftee isinii wal barattee beeyti maatii biratti ammoo hangam kabaja qabdi isin hangam kabaja jaalallee isaa ta duriisaniif qabdan anaa fi jaalallee isaa ta duriisan jiddutti wal dorgommii gootanii jirtu ilaalchi an qabuuf ilaalchi jaalallee Mular duraanii qabdu kan akkamiin gaafii kanaaf deebii naa deebisaa wanta jedhu gaafii cimaa maatii Mular gaafattee jirti. Maatii Mular ammoo dhimma kanarratti Mular damma dura jaalallee ofii fidee maatiidhaan wal barsiise moo hin barsiifne dhimma kana baasanii maskitti himuun shakkii guddaa isaanitti ta'eeti jira. Maatii Mularii yeroo ammaa kana ija keessa wallaaluudhaan deebii kana akkamitti deebifna jedhanii cinqaa cimaa keessa seenutti jiru. Maatiin Mularis waa'ee maskii irraa wantoota tokko gaafatan. Maskiin amma dura jaalallee biraa qabdi nama biraatitti heerumuudhaaf waadaa galtee jirti. Dubrummaa isii yookaan ammoo kabaja isii kan
waa inni kenneef eeggatteeti jirti moo akka ijoollee zamanaa bakkuma argitetti darbitee yookaan gattee jirti wanta jedhu maatiin lamaan wal gaafateeti jira. Maatiin lamaanuu cinqaa ajaa'ibaa keessa seeneeti jira. Maatiin maskiis intala guddoo tana gachiibsanii laaluun wanta danda'amuu miti. Karaalee garagaraatiin haati yookaan abbaan gaafachuun ni mala. Garuu maskiin eeyyen dubrummaa ni qaba yookaan hin qabu jettee maatii fuuldura teettee himuun ni mala dhiiroo. Akkasumas gaafiilee garagaraa namoota ollaatiin ka'aa jiru yeroo wal dorgomsiifnee ilaallu dubbiin cimaan jidduu lamaan isaaniitti uumamee jira. Walumaa galatti gaafii gama lachiinuu kaate kana manguddoon taa'anii irratti marii gochuudhaan nutis gaafii akkanaa isin hin gaafannu isinis gaafii akkanaa irra nuuf kutaadha. Walumaa galatti ijoolleen teenna lamaan jaalala cimaa waliif qabu, kabaja guddaa waliif qabu, fiichariin isaanii cimaadha. Uf qofaa miti addunyaa tana jijjiiruudhaaf yaada qabu. Hiriyoon ijoolleen wal jaalatan kunniin isaan lamaan wal beeku. Gaafii kana jarumaaf dhiifnee walitti haa gurgurru, guyyaa isaanii haa bareechinu wanta jedhu irratti marii godhanii marii isaanii irratti xumurri godhamee jira. Manguddoon gara lachiitiyyuu dhimma kanarratti waliif galanii maskiin dhibbarraa dhibbatti mulariin hin malti jechuudhaan murteessanii waliif galanii kabajni maatii maskiitiif malu hundi godhamee kennaa fi badhaasni garagaraas haadhaa fi abbaaf kennamee maskii fi mulariin gammachuudhaan akka wal fuudhan muramtee jirti. Egaa mufiin jara lamaan jidduutti ture waa'ee dubrummaa gaafachuu fi yookaan ammoo mular jaalallee gaafachuu irratti xinno jarri lamaan ijaan wal ilaalaati turan. Ijaan golaa fi hagicha ta'anii walitti ijaan mufataati turan. Dhugaan ni baati moo hin baatu wanta jedhu irratti waa hedduu xiqqoo cinqamaati turan. Haa ta'u malee manguddoonni walii galuudhaan murtii addaa godhanii jarri lamaan yeroo dhihoo keessatti aruuza oowwaa fi gammachiisaadhaan walitti dhufanii akka wal fuudhan muramteeti jirti. Hayyoonni yookaan manguddoonni Finfinnee irraa kaatee gara Yaabeelloo Booranatti deemte milkiidhaan deebitee jirti. Oromoo baga gammaddan, babbareeddan, mimmiidhagdoonni isin qabdan guyyaa gabaabaa keessatti aruuza ajaa'ibaa gochuudhaan maatii ta'u, ilmaanis horanii gara miidiyaatti ilmaan isaanii qabatanii akka nuuf dhuban abdii guddaa irraa qabna. Egaan viidiyoo kana jalqaba irratti waa'ee walmufii jara lamaanii wanni kaaseef namoonni hedduun waa'ee kanarratti gaafii garagaraa waan kaasanii fi jaalalli isaanii jaalala dhugaati moo jaalala sobaati, horiif moo maaliif wal jaalatan wanta jedhu wanta kaaftaniif. Egaan guyyaa jalqaba irraa hanga dhumaatti mufiin tokkollee isaan jidduu akka hin jirre isiniif ibsuun barbaada. Jaroota lamaan wal jaalatan wal kabajan kana rabbii wal biraan ga'ee kabajaan akka waliin jiraatan hawwii eenyumaati. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa umrii dheeraa isiniif hawwina. Bye bye.